Nagaan gooftaa koo Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo obboloota koo akkam jirtu? Ani luba Garramuu jaallataati. Torbanoota sadii walii wajjin waa'ee fayyina Zakkiyoosiif maatii isaa barachaa jirra. Mana Zakkiyoositti Yesuus Kiristoos ol galeetu har'a fayyinni mana kanaaf ta'eera. Gaafa Yesuus Kiristoos har'a fayyinni mana kanaaf ta'eera jedhee dhukkubni wayii jira jennee jalqabne barumsa keenya. Na wajjin kutaa tokkoffaadhaa kaatanii hamma har'aatti barachaa kan jirtan gooftaan Yesuus Kiristoos na eebbisu. Egaa dhukkuba mana Zakkiyoos jiran 5 ilaalle. Har'a immoo 6 ilaalle. Akkan si yaadachiisu yoo jaalladhe torban har'aa dhukkubni mana Zakkiyoos ture inni 5ffaan Yesuusin arguu dadhabuudha inni. Akkasumas immoo wantoota akka Yesuus Kiristoos hin argine godhan Qorontoos 2:4 lakkoofsa 1 kaafnee amma 6tti walii jillaalle. Qabxii gurguddaa 5. Akkan Yesuus Kiristoos hin argine amaloota godhan qabna yoo ta'e Yesuus hin arguu mun barbaanna yoo ta'e wanta sana ofirraa fageessine ba'aasa cubbuu nuti ta'e ofirraa lafa keenye Kiristoos duukaa dorgomu Kiristoos hin arguun baay'ee murteessaa barbaachisaa akka ta'e waliin barachaa turre. Egaa dhukkubni mana Zakkiyoos jiru inni 6ffaan maalidha yoo jettan lakkoofsa 4 irra geenyerra. Luqaas 19 lakkoofsa 4 irra geenyerra. Akkas jedha maqaa Yesuus hin dubbisa. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beekee jedha. Yommuu beekee jechuun duraan hin beeku jechuudha. Yommuu beekee namichi isa arguudhaaf dura fiigee qilinxoo tokko yaabee jedha. Egaa qabxii gurguddaatu immoo asirra jira. Dhukkubni mana Zakkiyoos 6ffaan karaa Yesuus darbu wallaaluudha. Firoo tokko na dhaggeeffadhaa. Namni Yesuus Kiristoosin hin argine, namni Yesuus Kiristoos akkam akka ta'e wallaale, namni mandaraaf biyya Yesuus Kiristoos keessa jiraatu keessa hin jiraanne, namni dhaloota Yesuus Kiristoosiin dhoksu gidduu jiraatu, namni beekumsa Yesuus Kiristoos bira ga'urraa gabaabbatee dhukkuboota kana 5 qabu, vaayirasii kana 5, baakteeriyaa kana 5 namni qabu karaa Yesuus darbu hin beeku. Karaa Yesuus Kiristoos darbu, karaa Yesuus Kiristoos hojjetu, karaa Yesuus Kiristoos dubbatu, karaa Yesuus Kiristoos faradu wallaaluun immoo warra inni keessaa dhalatettiyuu dhukkuba guddaa ta'eera. Firoo tokko na dhaggeeffadhaa. Gaafa jalqabaa waa'ee warra urjii lakkaa'anii, waa'ee warra ba'a biiftuutti dhufanii, waa'ee warra sabaa sagalii, warra Yesuus Kiristoosiin arguudhaaf urjichaan dhaqan warra ogeeyyii sanaa kaasee waan isinitti dubbadhe qaba. Expectation isaanii, yaadi isaanii Yesuus Kiristoos biyya xinnoo tokkotti, magaalaa xinnoo tokkotti, mandaraa xinnoo tokkotti tun ta'in magaalaa yoo ta'e magaalaa guddoo keessatti dhalatanii waan yaadaniif Yerusaalemiin gaarii urjichatti adda ba'an. Yaada isaaniitu. Har'as ammatu Yesuus Kiristoos durba tokko filateen dhalachuudhaaf sagantaan jira ta'e dhaloota irraa gidduuttis eessatti dhalachuu qaba Yesuus Kiristoos jettanii tuun interview gootanii biyya addunyaa kana keessaa biyya guddoo, biyya faasilitii gaarii qabdu, biyya aspaaltii gaarii qabdu, biyya dimokiraasii baay'ee gaarii qabdu, biyya mana gaarii qabdu, biyya bishaan gaarii qabdu, biyya qulqullooftu, biyya akkasii jennee ulaagaa goonee tarree galchuu fi dandeenya. Mana moototaa maqaa dha'uu fi dandeenya. Qomoo abbaa baluu jennee maqaa dha'uu dandeenya. Akkuma bara sanaa dogoggoruu dandeenya utuu afurri qulqulluun nuuf hin kennamne ta'e. Dhaloonni akkatti yaadanis jiru. Har'as kana kan lallaban jiru. Dhukkubni guddaan Zakkiyoosii mana Zakkiyoos rakkisaa ture karaa Yesuus Kiristoos darbudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een karaa Yesuus Kiristoos darbu akkamitti wallaalan yoo jettanii gurguddoota irraa utuu eeganii gaddeebitu irraa dhalate. Kuniyyuu karaa Waaqayyoo wallaaluudha. Kuniyyuu karaa Yesuus Kiristoos wallaaluudha. Lallabaa jirru kan miidiyaa addunyaatti baannee namoota baay'eedhaan walga'iidhaan murteessaatu jedhee namni nutti kennu jiru. Karaa keenya filate malee. Obboloota koo warra haati koo deesse keessaa wangeela kana fudhatee addunyaatti kan ba'e ana. Utuu walga'ii teessiftanii abbaa koo faadha koo ijoollee kee keessaa kamtu wangeela kanaaf ta'a yoo jettan nan filattu haati koo ani beeka. Hangafa koo buleessa koo quxisuu maal koo filachuu dandeessita. Ulaagaa lakkaanii. Guddaa irraa ta'uu eeganii xinnaa irraa mul'achuu, sooressa irraa ta'uu eeganii hiyyeessa irraa mul'achuu, biyya gurguddaa irraa ta'uu eeganii biyya xiqqoo irraa mul'achuu, karaa halkanii ta'uu eeganii guyyaa dhufu, guyyaa ta'uu eeganii halkan dhufu, mana cufamaa keessatti ol galuu, lafa onaa irratti buddeen baay'ee nyaachisuun kuni namoota baay'eef karaa namni shaakalleedha. Kanaaf karaan Zakkiyoos dhufu, karaa Yesuus gara Zakkiyoos dhufu, Zakkiyoosiif waan hin galleef dhukkubni Zakkiyoos Yesuus Kiristoos karaatti mana isaa dhaqu wallaaluu isaati.
Gurguddoota irraa eeganii gad deebitu irra dhalatee Maariyaamtu faarfate kan. Egaa kana booda ni gad deebitu dubartii kanaa dhaloonni hundumtuu ayyaana qabeettii naan jedhuutti. Bakka ishee gad deebituudha jedhee dubartiin sun gad deebummaa ishee beetti Kiristoos garuu dhaqee ishee fudhate. Haadha manaa mootii irra hin dhalanne yookaan immoo biyya gurguddaa kan poozishinii gurguddaa kan jirra hin dhalanne karaan kun karaa inni jaallatedha. Lammaffaan isinitti agarsiisa. Biyya guddaatti tu eeganii Beetlehem mandara xiqqoo tokkotti dhaqee dhalate. Beetlehem mandara xiqqoo. Hiyyummaan rukutaa kan ture. Karaan kan ittiin baane. Daangaan biyya ishee kallattii hundumaa kan namni hundumtuu jaallatu kan hin taane. Mukti guddaa tokkollee keessa kan hin jirre. Yaa mandara Beetlehem xiqqaadhee nafa jettee yaadin jedhe raajiin kan dubbateef kanaaf. Biyya bal'aa akka Oromiyaa fan filata ture sila. Biyya bal'aa Afrikaa kana. Biyya bal'aa addunyaa kana. Wanti jedhame hin jiru. Karaan Yesuus Kiristoos dhufee karaatti namni eegu miti. Zakkiyoosis immoo kana wallaaluudhaan yeroo dheeraa dhukkubsate. Inni kan biraan gurguddootatti akkasumas biyya guddaatti utuu eegamu iddoon itti mul'ate isinitti meera. Mana qulqullootaatti utuu eegamu Yesuus Kiristoos mana cubbamootaatti argame. Kun egaa dhukkuba Zakkiyoosi. Dhukkuba Zakkiyoo duwwaa moo miti. Dhukkuba geggeessitoota bara sanaati. Akkamittiin jedhanii kutaa makaara dubbifadhaa. Mana nama cubbamaatti ol gala. Akkamitti maaddii cubbamoota irra dhaqee taa'a. Qulqulloota nuyi toofiin jedhanii. Hin argina beena nuyi toofiin jedhanii. Nama ani cubbamaadha jedhee of beeku bira dhaqe Yesuus. Kanaaf akka karaan Yesuus Kiristoos cubbamoota keessaan dhufu hin beeku waan ture dhukkuba isaa yeroo dheeraati. Agartanii karaa kamiin dhufee beeka Yesuus mana keessan? Rakkina keessan furuudhaaf, dhiphina keessan furuudhaaf. Jaallatamoo firoo tokko karaama warri kaan eegamdu waan eegina. Namichi tokko waggaa 38 fi akka dhukkubsate macaafa dubbata. Waggaa 38 laga ciise jedhu garuu hin jiru. Dhukkubni isaa garuu waggaa 38 akka irra ture macaafa dubbata. Namichi waggaa 38 dhukkubsate tokko jedha. Waggaa 38 gararraa laga ciisuu danda'a. Waggaa 38 hin ciimne ta'a. Garuu waggaa 38 dhiphateera. Dhukkubni namicha kanaa waggaa 38 kan afaan baname namichi dubbatate nama dhabuudha. Na wajjin ta'a maaloo firoo tokko na dhaggeeffadhaa. Namichi kun nan rakkadhe, nan dhibame, kanan rakkadhe jedhee gaafa Yesuus Kiristoos ijjinaase dhukkubanni himatee nama dhabuudha. Namni baay'ee barbaachisaa namaaf barbaachisaa akkati namicha kanarraan barattu. Waaqayyos namaaf nama ta'e dhufe. Ergamaa ta'e qeerransa ta'e bineensa ta'e dhufne Waaqayyo. Yesuus Kiristoos nama ta'e dhufe. Namichi kun dhukkubnan waggaa 38 baadhe kun sababa nama dhabeefidha. Kophaa keessan tattaafattanii kan achi geessan nama sin gargaarutu qabaattanii eessan gaadhaa yaada. Nama dhabuun isinitti barfachiisa. Namni namatti barfachiisaa yaada Waaqayyoollee hin gootota namni isin jala. Dhaggeeffadhaa firoo tokko. Namni akkuma isin miidhu isin fayyada. Namni akkuma isin fayyadu isin miidhas. Na dhaggeeffadhaa cimsaati. Dhukkubi namicha kanaa lagatti dhe. Dhukkubi namicha kanaa dhukkuba ta'etti hafe. Dhukkubi namicha kanaa waggaa dheeraa isa rakkisee nama dhabuudha. Karaa Yesuus Kiristoos dhufu garuu namichi kun hin beeku. Warri kaan nama qabu dhufanii bishaanicha keessa bu'u fayyanii galu jedhe. Ani nama hin qabu jedhe. Yesuus Kiristoos garuu namichi namaan baatamee bishaanicha keessa bu'uu duwwaayyuu beeku malee ofiisaa dhaqeef. Namicha isa ofiisaa fayyisaa ta'ee balbala isaa dur mana isaa dura dhaabatu kana karaa kana Yesuus hin dhufadhe waan hin yaanneef rakkina isaa gidiraa isaa dhukkuba isaa himata. Firoo tokko karaa kamiin hedduu isin fayyida keessan? Karaa kam hedduu isin milkaa'ina keessan? Karaa Yesuus Kiristoos hojjetu karaa Yesuus Kiristoos dhabuu beektu? Jaarsa waggaa 99 dhalan kennattanii yaadanii beektu? Karaa kana hin dhufaa? Jaartii waggaa 75 dhiigirraa dhaabbate seerri uumamarraa dhaabbate deessee mucaa hoosifatti jettanii yaaddu? Nama sodaatee garbuu dha'u qamadiif garbuu iddoo dhaamuu qabnetti wayinii keessatti dha'u Geediyooniin Waaqayyo lolee mo'attanii yaadanii beektu? Daawit nama hin baranne waa'ee barumsa isaa macaafa qulqulluun kan dubbatu hin qabu. Tiksee hoolotaaf reettii biraa waa'ee taa'uu siin galattanii yaadanii beektu? Karaa itti Oromiyaan nagaa argattu, karaa itti Itoophiyaan nagaa argattu, karaa itti Afrikaan nagaa argattu, karaa itti addunyaan nagaa argattu yaaddanii beektu? Dhukkubni Zakkiyoos inni guddaan
karaa Yesuus darbu wallaaluudha. Firoota koo baran gaa'ela dhaabbadhee dhuga'umsa dhuunfaa koo isinitti dhugaa ba'ee hin beeku. Baran gaa'ela dhaabbadhee birrii 7 nan fuudhe. Birrii 7 duwwaan qaba. Baadiyyaa Oromiyaa keessaa iddoo tokko dhaqeen geejjiba isaan naa kennan harkatti dhumee birrii 7 duwwaa kiisii koo jira. Gaafan deebi'ee galuu fuudhii kee sanbata lanaatii naan jedhani. Sanbata lanaa birrii 7 akkamittan fuudhaa luba koo tokko haasofsiise. Nuun amani jettanii amane kanaan jedhe. Karaa Waaqayyo naaf qopheessan beekuun tureen. Karaa Yesuus Kiristoos naaf qopheessan beekuun tureen. Sababiin isaa namni cidha godhatu birrii 7 akkamitti cidha godhata? Shaayiyyuu danfisuu hin danda'u birriin 7. Waaqayyo garuu karaa qopheesseera. Obboleettiin tokko waggaa tokko duraa finyoo dugdatti hidhattee of ajjeesuudhaaf utuu deemtu jikoo banamee Waaqayyo natti agarsiisee akkas naan jedha ture. Obboleettiin sun of ajjeesuudhaaf deemaa jirti waami naan jedha. Karaarraa waameen of ajjeesuuf deemaa jirta. Finyoottiin of ajjeeftuu mudhii keetti hidhattee jirtannaan iyyite lafa dhoofte dhugaa hidhattee finyoo hiikte. Waaqayyo akkasittiin jedhe. Waajjira faranjootaa galta. Faranjii wajjin hojjetta. Mucaan kun Ingiliffaan beektu kutaa 7 duwwaa baratte. Akkamitti kana jetta? Ani kutaa 7 duwwaan baradhee sayyuu immoo faranjii wajjin hojjettaa naan jetta. Karaa Yesuus dhufuun beekanii dhiisin jedhe. Guyyaa 3 booda mana warqee faranjootaa seenteetu warqee gurguruudhaaf qacaramte. Obboleettiin koo kuni akkan gaa'ela dhaabbadhu dhageesse naa bilbilte. Yaa nama Waaqayyoo sanbata lanaa fuutachuu dhageenya dhuguma birrii 7 duwwaan qaba garuu tokkoffaa miinzeensii taa'etti akkam miinzee barbaachisuu irraanfadheeran. Miinzeensii taa'etti lammaffaa immoo biiffee hundumaa siifan hojjedha jetti. Gurguddoota irraa tun eegu waldaan keessa tajaajilu tun eegu abboota qabeenyaa baay'een nama sadiitu jiranii mucaa ishee funyoon du'aa mudhiitti hiikameen naa dhufe Yesuus. Dhukkuba amma si qabee jiru kana hin sodaatin karaa fayyina kee ta'a. Karaatitti biyya gurguddatan nattu. Karaatitti hospitaala gurguddaa nattu. Karaatitti Yesuusin argitudha maleessaa karaatitti baddu miti. Karaan ati beektu tokko karaa Waaqayyo beeku garuu baay'eedha. Dhukkubni Zakkiyoos inni cimaaf Zakkiyoos rukute baay'eensaa karaa Yesuus dhufu wallaaluudha. Jaallatamoo firoota koo karaa ati beektu malee karaa baay'ee beeka Yesuus. Karaa ati dhageesse malee karaa baay'ee beeka Yesuus. Balbalati cufameera jettu malee balballi kan biraa jira. Karaa ati hin qabu jettu malee karaa kan biraa jira Waaqayyo. Yesuus Kiristoos karaa cubbamootarra dhufee cubbamoota qulqulloota gochuudhaaf akka dhufe Zakkiyoos hin beeku. Kanaaf dhukkubatti ta'e. Torbaffaa isa kana isin cimsaati qoradhaa baay'ee namatti tola waan ta'eef. Torbaffaa dhukkubni Zakkiyoos ittiin dhiphachaa ture inni cimaan Yesuusin dursanii fiiguudha. Lakkoofsa 4 dubbifadhaa. Luqaas 19:4. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beeke namichi isa arguudhaaf dura fiigeedha. Kun dhukkuba guddaadha. Dhukkubni Zakkiyoosiin maatii isaa rakkise tokko Yesuus dura fiiguudha. Yesuus Kiristoos duuka buutuu koo taa'edha malee na dura deemtuu koo taa'an jenna. Na dhaggeeffadhaa. Namoonni yaaduudhaan, hojjechuudhaan, karoorsuudhaan Yesuusin dursitanii deemtan duubatti deebuun keessan dirqama. Yesuusin dursanii lafa dhaqan hin qaban. Namichi kun Yesuus dura fiigaadha. Kutaa kanarra gaafa laaltan. Dubbachuudhaaf fiiguun, lallabuudhaaf fiiguun, tajaajiluudhaaf fiiguun utuu Yesuus Kiristoosin hin dabarsin darbinee eessa gahuu hin dandeenye. Dursituu Yesuus miti nuyi duuka buutu Yesuus malee. Na duukaa bu'aa jedhe malee immoo na dura bu'aa hin jenne. Nu dura deemee kan milkoofnu Yesuus duwwaadha. Macaafni qulqulluun akka jedhu inni cabsee karaa banu isin dura adeema jedha. Haaleluyyaa. Bartoota isaa dura hin adeema ture. Yesuus Kiristoos dura keenya adeemuun waan nutti dhufuuf wabii keenya. Isa nu loluuf lolaa keenya. Dhukkuba keenyaaf fayyina keenya. Galaana nu nyaatuuf riqicha keenya. Abidda nu gubuuf qabbana keenya. Dukkana nutti dhufuuf ibsaa keenya. Isa dursitanii hin deemina. Isa hojii yoo deemtani milkooftu. Yeroo dhalootatti dukkanaa'u isiniif hin ifa. Garri galgalaa Yesuus wajjin ganama. Haaleluyyaa. Yesuus duukaa dullumni hin jiru. Yesuus duukaa duuti hin jiru. Gaafa Yesuus Kiristoos si dursee deemu lafa kaatee dursita. Booda jirta yoo ta'e isa wajjin deemsa jalqabi. Nagada keessaa wajjin jalqabi. Siyaasa keessaa wajjin jalqabi. Barumsa keessaa wajjin jalqabi. Gaa'ila keessaa wajjin jalqabi. Tajaajila keessaa wajjin jalqabi. Isa wajjin adeemanii duubatti hafuun hin jiru. Suuta deemaa kan isa dursu hin jiru. Ameen, 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 ameen. Suuta deemaa kan isa dursu hin jiru. Boodatta nafee, barumsaan hin boodatta fee,
qabeenyaan boodattafe amma dulloomeera ijji koo arguu dhabeera gurri koo dhaga'uu dhabeera ilkaan koo nyaachuu dadhabeera haamileen koo abdiin koo akka durii miti kan jettan ergaan isinii qaba. Iyesuus Kiristoosin dursitanii deemina. Waan tokko seenaa ajaa'ibaa tokkoon isinitti agarsiisame. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 fi 49. Luqaas boqonnaa 2 isin deebisa. Akkas jedhan immoo warri Yesuus Kiristoosin dursanii adeeman maal akka isaan ta'an argitu. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41-49 yoo dubbifattan waan ajaa'ibaa tokko argitu. Mucichi Yesuus mana qulqullummaa keessatti hafuusaa'edha. Abbaan ifaatisaa wagguma waggaan ayyaana Faasikaa ayyaaneffachuudhaaf gara Yerusaalem dhaqu turan. Mucichi waggaa 12 yeroo guutetti akkuma amala isaanii ayyaanichaaf ol ba'an. Ayyaanichi erga darbee gara mana isaaniitti yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafe. Abbaan isaa fi isaa garuu akka inni hafe hin beekan akka inni biraa hafe. Karaa mataanii shakashaqu isaan cal jedhanii Yesuus Kiristoos wajjin jira se'anii. Dhaggeeffadhaa lafa isaan barbaadan. Haati isaaf abbaan isaa garuu akka inni biraa hafe hin beekne miiltoo wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko erga adeemanii guyyaa tokko Yesuus malee deeman jarri kun dura bu'anii firoota isaanii biraa warra ijaan beekan biras iyyaafatan dhaabaniis isa barbaaduudhaaf Yerusaalemitti deebi'an. Guyyaa 3 booddee immoo mucicha mana qulqullummaa keessaa barsiisota gidduu taa'ee utuu isaan dhaggeeffatu gaaffisituu gaafatu argataniidha. Firoota koo dhaggeeffadhaa. Abbaa isaa haadha isaati gaa Yoosef fi Maariyaam jechuudha. Mucicha mana qulqullummaa keessatti dhiisaniitu deemsa guyyaa tokko deemanii jedha. Yesuus dura bu'anii Yesuusin mana kaaniitu Yesuus dura bu'anii deemu. Baay'ee isin dinqa. Karaa dheeraa erga deemanii booddee guyyaa tokko of biraa dhaban Yesuusi. Nu wajjin jirra seenii nu wajjin hin jiru laata? Utuu lallabnuuf gaafachuun gaariidha. Utuu waldaadhanuuf gaafachuun gaariidha. Jiraa mucichi nu wajjin jechuun gaariidha. Of biraa dhaban isa yoo isa barbaadu beektu tokko miiltoo bira lama fira bira akka amantoota har'aa. Yesuusin barbaacha takka achi dhaqu takka dhaqu takka dhaqu takka achi dhaqu. Namni Yesuusin of keessaa hin qabne Yesuusin ollaadhaa argachuu hin danda'u. Iyesuus Kiristoos waldaa maaloo baluu keessa jiramti. Mana Yesuus Kiristoos taatee mucaa Yesuus taanaan Yesuus Kiristoosin gandan barbaadin kun iyyuu dhukkuba. Agalgaa'ee tokko harka hin galchin, raajii tokko harka hin galchin, luba tokko paastorii tokkotti hin galchin hudumtee. Iyesuus Kiristoos siifis abbaadha atis mana isaati. Si keessa jira Yesuus. Abbaan na keessa an abbaa keessa isin na keessa jirtu jedhe gooftaan. Iddoo biraan barbaadina. Kun dhukkuba amantoonni keenya qaban irraati. Yoo nachi dhaqe malee hin fayyu. Yoo nachi dhaqe malee ni hiikamu. Yoo nachi dhaqe malee jedhu Iyesuus Kiristoosin miiltoo bira barbaadeen argattu. Ollaa barbaadeen argattu. Mana kee keessa barbaadi. Jireenya kee keessa barbaadi. Ofii kee keessa barbaadi. Biyyoodhaaf bishaan raajotaa kiisitti naqattee deemuu kee irraa Yesuus Kiristoosin miiltoo kee godhadhu adeemi. Fayyinni keessa biyyoon sirkaadhuma bishaan sirkaadhuma. Jala mureen sirriitti mana dhaggeeffadhaa. Dhaloonni Yesuus Kiristoosin hin beekne jooraaf jaawwaraadha. Kanaaf kan isin dhibu keessa karaa Yesuus Kiristoos darbutti dabalee Yesuus Kiristoos dura bu'anii fiiguun kisaaraa guddaatti nama fida. Jarri kun erga guyyaa tokko gatanii booddee Yesuus Kiristoosin deebi'anii argachuudhaaf guyyaa 3 deebanii. Gatii guddaa kaffalan jechuudha. Duubatti si deebisa jireenya Yesuus malee deemtu. Duubatti si deebisa sagantaa Yesuus malee karoorfattu. Duubatti si deebisa. Hin yaadattu Naa'omi. Biyya Waaqayyo bor eebbisu garuu kakuu qabu. Biyya Waaqayyo bor hiyyummarraa kaasu har'a garuu beelaan kan rakkattu Beetleemiin baqatanii akka isaan deeman. Biyya Waaqayyo bor eebbisu keessatti obsuu dadhabaniitu abbaa manaa ishee ijoollee ishee fudhattee biyya Waaqayyo kakuurraa hin qabne galan. Biyya sana teesseetu abbaa manaa ishee nabdee ijoollee ishee lamaan hin nabde. Hin kassarte dubartiin. After 10 years waggaa 10 booddee misraachoo guddaa tokko dhageesse. Waaqayyo Beetlehemii yaadatee abdiin kutiinaaf yeroo tokko abdiin kutiinaaf boloo tokko warra afaan kana dhageessan biyya keessanitti abdiin kutiinaa maatii keessanitti abdiin kutiinaa Waaqayyo deebi'ee Oromiyaa yaadata. Haleluuyaa. Waaqayyo deebi'ee Itoophiyaa yaadata. Waaqayyo deebi'ee Oromiyaa yaadata. Biyyi kun biyya kakuuti. Biyyi kun biyya raajonna sagalee itti dubbatanidha. Biyyi kun biyya abboonni keenya itti lafeen isaanii caccabedha. Du'aa kaati biyyoon biyya kanaa biyya taati deemte. Maatiin kee kan diigaman, biyyi kee kan diigame, sammuun kee kan diigame, hafuurri kee siyaasni kee kan diigame. Abdiin kutiin ergaan sii qaba. Yesuus Kiristoos dura buutanii murtoo gadee ofirratti murteessinaa.
Naa'omiin akka jette waggaa 10 booddee midhaan biyya sanatti akka argame Waaqayyo biyyicha akka yaadetti dhageessee biyyachatti deebuudhaaf murtoo goote. Waaqayyo jireenya natti hadheesse jette. Waaqayyo waan itti hadheesse hin qabu. Obsaan teessee kakuu eeggachuu diddee kakuu dura buuteetu sokkite. Kakuu keessa nyaachuudhaaf kakuu keessa wajjin deema. Yoo beelli dhufe danda'a. Yoo rakkinni dhufe danda'a. Ari'atamni yoo dhufe danda'a. Iddoo keessan qabadhaa dhaabadhaa. Jaallatamoo firoo tokko. Galaanni yoo dhufe hin sodaatina. Katticharra dhaabadhaa. Bubbee yoo kee hin sodaatina. Katticharra dhaabadhaa. Bokkaa yoo roobe hin sodaatina. Katticharra dhaabadhaa. Yesuusin dursitanii fiigina. Sagalee ajaa'ibaa guddaa tokkoon isin yaadachiisa. Waaqayyo Eeliyaasin akkas jedhe. Har'aa si duran darba jedhe. Nan darbaa jedhe Waaqayyo. Darbi Waaqayyo jedhe. Utuu Waaqayyo hin darbin waan gurguddaa Waaqayyo keessa hin jirretu darbe. Inni jalqabaa sagalee bakakkaa fakkaatu sagalee rafaraasutu darbe. Hin dhaggeeffate Eeliyaas. Kana keessa Waaqayyo hin jiru jedhe. Hin darba haadhooko. Gijiraaf rakkinni Waaqayyo keessa hin jirre darbuun sanafu. Eebbiif nagaan boqonnaa Waaqayyo keessa jiru mosii dhufuun sanafu. Hin darba wanti hin dabarre hin jiru. Umuriin hin dabarsaa, barichi hin dabarsaa, jijjiiramni barootaa hin dabarsaa, dullumni hin dabarsaa, duuti hin dabarsaa, hin darba. Narratti hafa jettee rakkina ajji waliin galin. Kakuu kee dura buutee garuu hin fiigin. Yesuusin dursitee garuu hin fiigin. Qullaa buutaa hin salphattaa. Sagaleen lammaffaan kattaa dadayyoo argeedha. Kana keessas Waaqayyo hin jiru jedhedha. Abidda boba'aa akka namaatti dubbatu tokko arge. Kana keessa Waaqayyo hin jiru jedhe. Sagalee asaasaa tokko dhaga'e. Sagalee asaasaa sana gaafa dhaggeeffatu Waaqayyo kana keessa jira jedhee haguuggatee gaditti ba'e jedha. Hin fiigne Waaqayyo dura. Waaqayyo si dura deemnaan, Waaqayyo si dura bu'ee jennaan, Waaqayyo si geggeessee jennaan galaanati hin ceena hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos si dursee jennaan chaalenjiin ati immoo hin jiru. Dhukkubati hin caccabsine hin jiru. Gidiraaf rakkinati keessaa hin baane hin jiru. Harka qabaa keenyadha Yesuus. Haaleluyyaa. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoos hin dursitanii kan jirtan deebi'aa gara Yesuus Kiristoositti inni isin haa dursu. Gaafa warri Yesuus Kiristoosin ajjeesuu dhufan qabuu dhufan Kiristoos akkas jedhe kee dhaabate. Inni mootii Yihuudootaa ta'e isa kam jennaan innoo anaa jedhe. Gaafa inni innoo anaa jedhu lafatti nammanii jedha. Isa gooftaa kana ta'e, isa guddaa ta'e kan of dura buusa. Na dura bu'i jedhi. Inni si dura baanaan namni karaa si dhaabu tokko hin jiru. Lafa kaateetu dursita. Jaallatamoo firoo tokko isin dura kan jiru eenyudha? Dhukkoo mana Zakkiyoos 8ffaa isinitti meengoolaba. Dhukkubni mana Zakkiyoos inni 8ffaaf baay'ee cimaan tokko Zakkiyoos kan inni ittiin dhiphatee dhukkubsatee shaakala mataa ofii shaakaluudha. Egaa shaakalli kun cimaadha. Wangeelaa Luqaasumarra jirra boqonnaa 19 lakkoofsa 4 hin fixin jirra. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beekee namicha isa arguudhaaf dura fiigee Qilinxoo yaabee jedha. Qilinxoo yaabanii nama keessa nama barbaaduun shaakala namaati malee mul'ata Waaqayyoo miti. Shaakala. Tajaajila shaakala ta'e, faarfannaa shaakala ta'e, raajummaa shaakala ta'e, afaan haaraa shaakala ta'e, shaakala bakka wanti hundumtu. Shaakala mataa keenyaatiin Yesuus Kiristoosin arguu hin dandeenyu. Tajaajiltoonni shaakala mataa keessanii keessaa ba'a. Waaqayyo haaraadha. Yeroo hundumaa waan haaraa godha. Waaqayyo isa kaleessaas hin hojjetu waan kaleessaas hin haasa'u. Haaraadha Waaqayyo. Shaakala. Ka'ee utaal. Sagalameen jedhu. Achi tarkaanfadhu. As tarkaanfadhu. Qorophisi mataan dhaabadhu. Kun shaakala mataa keenyaati. Wanti Waaqayyo dubbatu orijinaaliidha. Shaakala mataa kootiin miti wanti Waaqayyo hojjetu. Waan an kaleessa shaakaleen miti. Wanta nina shaakalsiiseen. Waan isin kaleessa shaakaltaniin miti. Waan Waaqayyo isin shaakalsiiseen jireenya qabaachuu dandeessu. Zakkiyoos dhukkubi isaa 8ffaan kan isa galaafatee oolee shaakala mataa isaa shaakala. Yoon Qilinxoo yaabbadheen Yesuusin argaa jedhe. No. Qilinxoo yaabbateef, muka yaabbateef, harbuu yaabbateef, odaa yaabbateef, qilxuu yaabbateef Yesuusin argan. Gaafan baay'ee baradhu Yesuusin arga. Gaafan baay'ee quufu Yesuusin arga. Gaafan baay'ee akkas ta'u hin argamu Yesuus. Seera uumamaa boqonnaa 11 irratti
shaakala mataa isaaniitiin xuubii warra tuulanii gamoo hojjetanii waaqa bira geenye jennaan afaan isaanii wal make. Hin danda'amu. Shaakala mataa keenyaatiin Yesuusin arguun hin danda'amu. Nama arguun hin danda'ama. Gaara dheeraa tokko yaabbatanii, muka dheeraa tokko yaabbatanii, tabba dheeraa tokko yaabbatanii nama keessa nama barbaaduu hin danda'ama. Yesuus Kiristoos dhokatee mukti Yesuusin natti agarsiisu hin jiru. Yesuus Kiristoosin uumama beeka. Biyyi lafaa beeka. Seexanni beeka. Shaakala mataa keessanii keessaa ba'a. Amantiin shaakala miti kennaadha. Ilmi Waaqayyoo shaakala miti kennaadha. Shaakala mataa keessaniin adda keessaniin dhagaatti buutanii namatti buutanii mukatti buutanii kan dadhabdan. Itti dhamaatanii kan dadhabdan. Ba'aan kun kan isinitti ulfaate. Tajaajilli kun kan isinitti ulfaate. Muuxannoof shaakala kanaan milkaa'uu kan dadhabdan kottaa. Ani waan haaraan qabachaa jira Yesuus. Shaakala mataa kennan argitu. Muuxannoo maqaa mataa keetiin nan argitu. Waggaa hamma kana deemeera. Jaarsa waldaa ta'eera, luba ta'eera, geggeessaa waldaa ta'eera jechuudhaan Yesuusin argitanii. Kanaafuu Yesuusin mana keetti simadhu. Inni shaakala mataa kee keessaa si baasee shaakala haaraa si jalqabsiisa. Phexros halkan guutuun nabe jedhee iyyaa kan bule shaakala mataa isaatiin. Akkuma durii kiyyoo darbatee akkuma duriin argadha see dhabe. Kan isa iyyisiisee shaakala mataa isaati. Kan Yesuus dhufee jalqabsiise garuu shaakala haaraadha. Markabni keessan hojii haaraa jalqaba. Warri na wajjin amanaa jirtan. Tajaajilli keessan haaraa ta'a. Waltajjiin keessan haaraa ta'a. Sabi keessan haaraa ta'a. Kadhannaan keessan haaraa ta'a. Maaliif Waaqayyotu haaraa siin jechaa mana keetti. Bayi shaakala mataa kee jeeqe keessa. Oo haaleluyyaa. Namoonni Waaqayyo qottoo sin harkatti doome qaraa jiru jira. Namoonni Waaqayyo karaa sin harkatti babbadee foolii jala sin geeddaraa jiru jira. Phexrosiif kan geeddare. Isa qurxummii darbatee dhabe kan bishaanirra iyyuu deemsise Yesuus. Bishaanirra markabaan deemu malee miillaan deemeen beeku. Waaqayyo kadhannaan irra sii kadhadhu. Lallaban irra lallabe kana booda shaakala kan isin jalqabsiisu dookimentii haaraadhaan, hojii haaraadhaan, waajjira haaraadhaan, jecha haaraadhaan, tajaajila haaraadhaan, afaan haaraadhaan, dhugabamsa haaraadhaan kan si yaadatu nama baay'eetu mana kana keessa jira. Nama baay'ee jira mana kana keessa. Kan na dhaggeeffachaa jirtan shaakala sammuu keessaniif qabeenya keessan fixe keessaa ba'a. Zakkewoos dhukkuba isaa 8ffaan of dadhabsiise shaakala mataa isaatiin. Waaqayyo waan haaraa mana keessanitti jalqabuu jedha. Tajaajiltoonni, hangafoonni, gurguddoonni na dhaggeeffattan. Shaakala keenya keessaa baanee waan haaraa Yesuus Kiristoos godhu dhaggeeffachuuf ilaaluutu nurra jira. Gooftaan kun Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Mana keessan keessatti faarfannaa haaraa, lallaba haaraa, hojii haaraa, miindaa haaraa, galata haaraa, ilillee haaraa Waaqayyo haa dhageessisu. Caaffanni qulqullaan akka jedhu kunoo inni teessoo irra jiru waan hundumaa haaraa godheera jedha. Na dhaggeeffachaa kan jirtan maatii koo hundi keessaniyyuu waan haaraa ofirratti raajaa. Karaa haaraa, eebba haaraa, mul'ata haaraa, araara haaraa, oduu haaraa, gammachuu haaraa ofirratti eegaa. Shaakala mataa keessanii keessaa ba'a. Torban har'aa qabxii salgaffaan isiniif qabadee dhiyaadha. Hammasitti gooftaan koo Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Na wajjin hojii wangeelaa addanatti waraabbii istiidiyoo mo'aa keessatti kan hojjettu obboleettii Qoraabseenaa Waaqayyo ishee eebbisu jechaa ijji nagaa wal argu. Ameen. Ameen.